deemee dhugaatii masanitti gala. Deemee dhugaatii masanitti dubartii masanitti gala. Maaliif ree garaa si gubuu fedha waan ta'eef. Waan atirra hinaaftu argate ka waan irra coggaarra si gubu argate. Anamma jaalallee kiyya jechuudha yookaan ammoo abbaa manaa kiyya yoo dubartiidhaan illee ka shakkee garaan keessi na gubatu ta'e. Inuma obsa. Akkuma nama hin jiraamnetti qoricha marfeedhaan fudhatee obsaa jiru kanatti kun yeroo doktorri sissu marfee sissu eega'ee qoricha asii kan obsi dhiibeetiin jedhamu. Fudhattee akkuma jal'istuu sanitti akkasuma fudhadheetiin jal'isa. Maaliif ganaa deemee inni isii sanii galee maaliif coggaarraan kiyya na gubata? Wallaa maal coggaarraan kiyya na gubata? Isin jedhee jal'ifadha. Kama argaan jiru kan akka waan argaa jiru. Yoo inni bakka hin jiraamnetti dhaltuu kana kanarra faasa minaamin. Deemi jedhaan rakkoo takkaan qabu. Tabarbaadde fuudhi tabarbaadde akka godhe. Anaa yoo jette hadhaan tana fidii asii waliin ciisii jedhaan akka nama dantaa dhabee. Osoo keessi kiyya na gubatu. Osoo keessi kiyya ibidda na baasu. Osoo keessi kiyya mixii na baasu. Anamma maal jedhaan asii fidii tabarbaadde waliin ciisii mi'aan akka dantaa qabu argitaadhaan. Garuu keessi kiyya gubataa jira bar. Maalilee sun dhoffadhee jechuudha. Uffata kana jechuudha. Osuma gubadhu kan akkanuma godhadhee tumaanii. Anaa yoo jette akkas godhi. Irra dhayuu jechuudha. Yaada ammoo jechuudha. Yoo inni dhaltu takkitti fidee koomentii kenneesi. Koomentii kennitaasii miti maashaallah. Akkas lubbuu jedhaatti namni maashaallah. Silaayyuu yeroo ammaa lubbuu jechuu fi onnee diimtuu san walii erguun faashinii ta'e. Jaarsas ta'a, jaalallees ta'a, jinnis ta'a, rakkoon qabu. Jaartii qabaachuu baatu lubbuu jechuu fi ashaangulliitii kennuu fi bakka wantoota tokko jechuun yeroo ammaa faashinii ta'e gatii ta'eef gisee inni fidee waan tokko godhe. Kama qara keessa hin jirre kana goggaa dhaqe. Think about think. Jedha qoy. Wallaa dhugaa isin hin jedha. Garaa isin gubatina keessattuu yoo warri ilmoo fa'a irraa dhaltanii daa'ima fa'a walitti dhalchitanii ilmoo fa'a walirraa qabdan wallaahi anumatu isin hin jedhe garaan akka isin hin guban. Anumatu isin hin jedhe biraa shaggaraan akka isin hin guban. Warri ilmoo fa'a irraa dhaltanii wajjin jiraata. Ilmoo teessan ilmoo abbaan qabne hin guddisina. Ilmoo abbaa malee hin guddisina. Diqqaattee guddattee ilmoo tantee hanga danda'ame hanga isiin ubbeettutti hanga isiin ubbartutti ilmoo abbaa qabdu guddifachuuf tattaasii godhe. Wallaa ilmoo abbaa qabdu guddifachuuf tattaasii godhe malee ilmoo abbaan qabne guddisuuf tattaasiin godhe. Yoo singilii jirtan yoo addaan baatanis rakkoon qabu. Singilii jiraattee yoo isaan adda fagaattee gara jiraatte rakkoon qabu. Garuu ka singilii hin jirre kana ilmoo abbaan qabne guddisuun is baay'ee great shame dhugaa rabbiyaan akka kan kootti natti dhagayama. Akka dubartii birootitti I don't know hin beeku. Akka kan kootitti garuu akka nama dhuunfaa takkaatitti ilmoo abbaan qabne guddisuun natti dhagayama. Maaliifuyyuu gaafa inni ilmoon sun guddattee maamii where is baabii naan jette an maal jedhaan. Abbaan kiyya meetii gaafa naan jedhe. Ilmoo kiyya saniin maal jedhaan hin du'e jedhamoo. Birrisa gaariidha jabaadhu. Eessa badde kollii fi seemmee dhagaatee gorsa kee deebitee silaa amma sirraa hin bareedu akka durii sanitti. Rakkatiin narraa bareedu baate ayyoom narraa bareedee faasa'eera yoom narraa bareedu baadhee faasa'uu dhabee jira malaaxaa. Namni shanii yoo gorsa kiyya na kan jechitee narraa fudhatan nagayaa I'm very happy. Wallaahi dhugaa isiniin jedhe namni shanii gorsa kiyya kanaaf jecha kiyya kana yoo narraa fudhate ana natti tola. Dantaan qabu jechuudha. Ani yeroo baay'ee jechuudha takka waan ofii argeerraa dhagee waan ofii kiyyaa narra ga'eerraa isin gorsa takka waan argeerraa isin gorsa takka waan dhaga'eerraa isin gorsa akka dhuunfaa kan kootiitti jechuudha. Saree namaan hin jedhini yoom saree isin jedhe baqaa. Kanaafuyyuu keessattuu nuti dubartii waa baay'ee nu eeggata. Nuti dubartii waa baay'ee nu eeggata. Gaafa dubartii taane irraa waa baay'ee nu eeggata. Waa baay'ee. Aniin isin amma akkana ilaaltan tun imalli anca'eeruuf bu'a. Hiriyyaa takkitti wayii qabatan hiiqiitii itti himadhutan hiiqiitii kiyya biratti awwaaladhu jechuudha. Kan eenyummaa kiyya bira dhofadhu hiriyyaa takkitti qaba. Isii sanis na beeka. Isii sanin maal akkan ta'e na beeka. Isii sanis eessa akkan oolu eessa akkan bulu na beeka. Achinga kan abbaan kiyyaayyuu nan beeku. Hanga sadarkaa amma ga'e kana
isii takkitti san mari'adha garuu hin jiraamti hiriyyaa takkaa fi daandii takkaa karoora fi yeroo kan kee yoom bayaa yoom deebaa gaafa qabaatte bakka feete ga'uu dandeessa. Ammas hiriyyaa hin badina. Hiriyyaa gaafa baddeedha. Hiriyyaa hin badina. Hiriyyaa baduun is very dangerous. Hiriyyaa hin badina. Hiriyyaadha yeroo baatanii karoora keessan inuma hin badina. Abbaan fedha nama abbaan fedhe kun ilmoon tun ta'isiiti isii himatti jedhee fidee osoo ilmoota akka fidee isii beektaa haadha faatee beektaadhe osoo namni tokko ilmoon takka ta'ee haadha xiyyaa nagatteerti maal taateef ta'ee haasa'e ilaa gochi sun gocha kan koo ta'uu ol baasee namni tokko akkanatti qabeetiin na wanna jedhutti irraa of duuban deemu inshaallah irraa akkan of duuban deemu karoora kiyyaaf karaa kiyyatti deemaa jiru san. Dantaa kiyyaa miti. Irraa garanaa gatu. Naa ta'ee na baasa jedhee itti deemaa jira na baasa bakka. Dhumate dubbii nagatti musa. Komintii koo dubbisi waan ofii mana jiruufi. Kanaafuyyuu inshaallah kulli kenna yoo rabbiin nu hawwafaqu isin shamarran teenna bakkuma jirtanitti ilmoo qabdamoo maala ta'u dheengadda dhuddee sakkarte isin jedhaan jiru namichi tokko. Namni tokko bakkuma jiruuf bakkuma danda'e irratti ilma namaa dhabdatina. Keessattuu wallaahi dhugaa isiniin jedha ilma namaa kana dhabdatina. Ilmi namaa kun waa baay'ee of keessaa qaba. Gaddallee of sitti fida. Gammachuullee sitti fida rabbii gaditti gaddallee sitti fida ilmi namaa kun. Ilma namaa kana dhabdatina. Wanni akka badaan ilma namaa abdachuu hin jiru. Ilmuma namaa miti macarrashaa bira tareetiin dhiirsa keessan abbaa manaa keessan kan sitirii keessan argu kan lukateessan badaa mishaa ta'ee argu isuma hin abdatina. Wallahi dhugaa isin jedha isuma hin abdatina. Wanni abbaa manaa nama caalu jira abbaa manaa kana abdatina. Maaliif isin hin jedhe gaafa toleetiin jedhe gaafa tole abbaa manaa ta'ee sitti firoomee si wajji jiraata uffata garaa jalaa si ta'e gaafa hammaate garuu ilmoo sanuu sitti gatee ka'ee si biraa deema. Gaafa hammaate ilmoo sanuu sitti gatee dantaa biraa laallatee sirraa deema. Gaafa fira ta'e ammoo sitti maxxanee uffata garaa jalaa ta'ee si waliin jiraata. Argitanii? Kanaafuyyuu abbaa manaa keessanuyyuu hin abdatinaa wanni isin hin jedhuuf kanaaf. Abbaa manaa keessanuu. Anama jireenya kan koo keessatti alhamdulillahi haadha malee isaa guddadhu abbaan qaba. Abbaa kabajamaa, abbaa seeraan ulaagaalee hunda eeggatee qaba. Abbaan kiyya dhugaatiin dhugu, ammas nama barumsa qabu, nama dandeettii hedduu qabu jechuudha. Alhamdulillah. Garuu jireenya kiyya san namatti hirkadhee jiraadhee hin beeku. Hanga dandeessanii namarraa of qabe. Yoo birrii 10 qabaadhe akka birrii 10 qabu sanitti ejjadhee jiraadha. Yoo birrii 5 qabaadhe akka birrii 5 qabu sanitti ejjadhee hin jiraadha. Birrii 10 qaba jedhee eebelu birrii 20 qabadhee itti nama sadii qabaleen deema. Ilaa hadhaa kana dirasi jechuudha. Ilaa hadhaa kana dirasi. Maaliirree namni ilmi namaa kun bofaa beeki. Seenaa tokko yoo dhageessanii jiraatan namitti ilma namaa irraa fagaattee bofaa waliin jiraatu takka jechuudha. Ilma namaa irraa fagaattee bofaa waliin jiraatu. Bofa san guddiftee fuuteetiin bika guddatee nama liqimsuu danda'u. Dila saniin geette seenaa san yoo tana eessa irratti dhaga'e bakkatti dhaga'e hin beeku. Dhaga'e jechuudha. Bofni sun yookaan matan marama yookaan mudhiisii kanan marama. Kottu jala kanaaf amma dhiirri yeroo handayyuusee dhiira dayyuusee qixxaan afaan bantuu toroshoon afaan bantu waa takkitti hin beekne ligidaaya jedhee yoo haasa'u kan akka kan keetii kanarraa haasaya jechuudha. Yeroo baay'ee amma dhiira dayyuusarra fagaadhaa. Dhiira ligidaaya qixxaan afaan banturraa fagaadhaa. Dhiira eessa bulte siin hin jenne irraa fagaadhu. Dhiira eessa oolte siin hin jenne irraa fagaadhu. Dhiira kabajaa siin qabne irraa fagaadhu.
dhiira jaffila irraa fagaadhu shamarranii yeroo jedhu an dhiira hunda osoo hin jenne kan akka kan keetii kanaa jedhaani kan akka kan keetii kan haati manaa isaa abbaa ebeluu haati ebeluu sidhatte maal beeka tana baate na fakkaate abbaa ebeluu jaartiin ta'es jirti maal ishii beeka kamati mana hin jirte kana kan mana jirtedha quba sin qabu gizee qixxaatti fidde qixxaatti ofii ofitti darbe aanatti ofii gubbaan nu gayachiin kan jal'ifate jechuudha dayyuu jechuudha akka saree jaaree argitanii miti jedheetuma deebeetuma hangachiisa jaaree jira jechuudha sun jaareef akkasi ta'e garuu ka osoo hin jaarin dayyuusa ta'ee haadha manaasaa kana eessa ooltee eessa bultee quba hin qabne jaffila jechuudha kan akkasii irraa dubbataa jiran na dhageettiya. Akkama sabboona taate tallaaja tokko jalaa kaate wala man dabnu ga sidamnu qabsoon dabnu neetiya sidamnu qabsoon walla maal argatte tallaaja jalaa kaate alaabaa of duuba kee wala man dabnu njeera enga dakka maala faade dib sirbe ani sir musiika way sheekh mak godani daga sira sagale mate ti sagale fa wallahi sagale imbaredu imbaredu ana guyya masala sa duga ja wan jala jedhamtu way dikko ti na keessattu ma dhufte maala ka ta'e beeka ama jala sikame I don't know. I don't know. راجل رجل ترى رجع أنا ما جالست نخيس أبدي أنا ما جالست نخيس أبدي تنقول أبد No sanimiti kan sinjadu anin أنا في صوم بخير ساوند دانس جالسة أما ترى لي وده نركز سبات إيه قاعد أفهم بالك سنتي سو ديته afaan maal inni afaan baalage بدو على بعد غير ستون بعد ما رأي كنا صوت دينته خب أكو خربيته سمار وانا تيا صوت سنة كوي يعني si wajjika سيستو أبانا كذي أزاماري مهجو مال كاتي ميرا كسي خيس سنتها أسوق كسي أصلا an si injere ka oy nama biroo injere شيء كمال تاتو خا متانتا أكاس يجي متانتا دانا كمين أكاس بوتا ميشاني مولا كشيء كمالي ربي سون صلاة دوار فاتي أنا قاعد سني سنجتوني فيديو سلالة جرانا تابتا كورا fadhu si hima أيه sama fete yu haa taatu butaan tan dhiira gariin jechuudha fillafiitii kanaan ni yabbatti dachaa deebitee waan hodhamtuuf jecha jechuudha. آية Saniif jechuudha akkasitti yabbatee argitan malee waan biraatii miti bas hay ummata keenya kana walla faarummaan ilma ni jirti. No متانتا مي متانتا بدي تكرسيسو بودي رو متانتا كرسيم وعرفاتي متانتا كرسيم ميشان كيسا جرو تشيكا مالسون فيديو سنو ملتي والله وترلاي أن سلالين سوجينو نعرف بركي مالي أكم تيسي لالتات Guddaa sabar. كرسي قفان Deemee guddaa yoom taphatta qofa. Saadaa kana fooloo naa godhaan himee gaa'is laakoon saddeet barreessimee saadiyyee namni jirtan kun baalla mucattiin tun haadha tiyya lammaffaadha yoo jedhe natti xiqqaata jara tiyya mee fooloo naa godhaan na gammachiisaani baalla fooloo naa godhaan na gammachiisaani mee hundi keessan fooloo naa godhaan abaaboo afur namni jedhama. Nama gaariidha nama haadha faatee nyamma namu gaara jaaladhi lubbuuti jaaladhi wallan nan cufa bakka
namni bira push Incufa kana bitaa baaboo ofumaa kenna. namni bira Incufa. namni bira namni adda bana guys namni tokko Sa'aatii amma kana bitaa kan nama dhibbata si keessa namni tokko akkamitti dhaba galatoma nuste galatoma Akaaboo nama naa guutu dhabeera nama. Boshe Sa'aatii sana booloo naa godhaanii fudhadha. Akammaa nama 65 sila kaawuntii bifoloo ta'uu dida moo maalinni? هذا كنت يروح تلقى خير ولا تفايت مش ركتب جرانا بوش على فاتر ربي تاجر Maali rakkoon? ربي تاجر ربي Taphadhu lubbuu ta'e bas kana qofa taphadhee yennaan ni cufa jaaladhe. نحن ما هو واصل جتان Jaaladhe. طبعا أنا Tapha kana gaffisnaan ni cufa siin jedhe bas. تلقى خير ولا تفاعل هو برتمو ما شاء الله Kadhaa saree deem kan yang gisee kunis jiru geemii taphadhaa gisee kaayiroo dhufeef taphachuu eegale baqaa. نوديبر جابا تقاطع خير ولا إثيوبيا را خير ولا أكاد همزة هيرم تتي أكاروز نكو بايس تنبر Dada Tommy wayii jiru booyaa kajettu waa jira booyaa moo maaliif kajettu? ننقطع أستغفر مو لو كنت أنا تبني الدانا Amma mana kan daruuri wayii situ yuucu mana cufe naan jedhaa jira. Cufe naan jedhaa jira. Nama ajaja isaan dabarsuu hin dandeenye wayii ajaja na kennee jira. Warreen banee dhufee gibardirees daqiiqaa 20 caallee haga banee jedhe ammaan sana banee jiru quban qabu yaa'an. Wallaa quban qabu warreef mana banee wallaa. Mana mubaarakii gargaarsi jedhan gargaarsi maalillee akka jiru hin beeku wallaa reef sana banee ani. duuba waan kan tun kan to'atu Wallaahi nama banee anam quban qabu rabbi kakadhe quban qabu anammaan tana banee yaa'ani. gadaa kana dulloomte Taaptaap godha hayaa ishimi. Deemin dulloomi baqara. dulloomne tentir baqaraa cuma cusi horiina namooti Wallaa mucaa waliin nu oofaa jira waan inni yeroo nagayin taaptaap godha isin. eegaa baqaraa cuma horiituudhaan isanaan horiinaan jaa ayyoon ako Hin curini. ako ajuusa durummaa waggaa torbaatamaa qabdi viidiyoo takka irratti dalageera namni natti qaadee durummaa waggaa torbaatamaa jira dubbaa waggaa torbaatamaa kutu wanti waan san namni kasi viidiyoo irratti dalagaa imaanaa jabeessitee oduu waan takka illee wanti keessanii sintuu itti wajji waan nama firee riippoorti gootanii dhabamsiiftanii no an firee riippoorti gootanii Maan taate fireen doon loozi. Hojii keenya iddoo lafaa ta'e. Sila taapta biyya maana arrabsa nama fayyaa qabu wajjin hin taphattu. Leenca naa kenni taaree gurree nama fayyaa qabu waliin taphattu. fajjii haadha keetti Abaaboo sadii sanyii qabu. nama akkas hin jedhani muttee haadha keetti saliitti kannii fi jedhamu reporting wallahi ne alalkum bodarrammo tanadije salawatachi alkut report Namichi kan teessanii. tamme Isaa maaliiffattaa saartu sanii. geemo jira watu barbaadde bakka nama jaban si fida koy nama jaba
على فاتي من وجه أبو وجه مجان كن نوران قبو نوران قبو دي ما تكارك يوسف وانا عندنا ورقم كما كن خمسة كما خمسة الربس كما خمسة الربس